بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أخرجه البخاري. أخرجه البخاري لقوس دبا قمتا قبر بس دي تروالم دربا ومسلم دبا شني سديتم سديترتي نوف دبته جرا أكن جاهي كيسا نمني توكو إرغتا شهود يوكان التحيات جيسي وانتا أفرر نباس جدي ها ربي إسا كرتو إرغما ربي صلى الله عليه وسلم وانتوبني أفرن كنين اسماليو جنة توقف يا ربي عذاب أدبي إبدا جهنم جلا نباس يتشو لما فا يا ربي عذاب قبري أدبي قبري جلا نباس يتشو صدفا يا ربي ركنا جرو كيستي بركنا دعا جلا نباس يتشو أبرفا يا ربي ركنا فتنا نميتش مكان إسا مسيح الدجال جدم جلا نباس يتشو دعاء براس اتدبرني كرتشو نندهما أزام نكبري kun quraana fi hadiisa keessatti kan mirkaneeffame waan ta'eef dhugaadha jennee itti amannee rabbii keenya yeroo hunda kadhachuu qabna. Ibidda jahannam kan jedhamu kan maqaan ibidda jahannam ibidda rabbiin qopheesse keessaa isa tokko akka quraana keessatti dubbatametti ibiddi rabbiin qopheesse kun boolloon isaa hanga torbaatti azaba qabrii wantoonni jedhaman akka malaayikaan qabrii keessatti nama gaafachuu gaafii malaayikaan nama gaafate deebisuu dadhabuu faadha. Gaafilee sanneen keessaa rabbiin kee eenyu, nabiyyiin kee sallallahu alaihi wasallam eenyu, islaamummaan kee maali, amantiin kee imaamni kee eenyu, akkasuma akka qabrii namatti dukkanaa'u qabriin nama qabdee cinaacha lama wal jala akka dabarfamuu taasisu kanneen fi wantoonni biroo kanneen qabrii keessatti nama mudatan azaba qabrii jalatti ramadaman rakkina jiruutii fi rakkina du'aa kan jedhaman immoo qabeenyi salphachuu xiqqaachuu amantii irratti cinqaa arguu shayxaana ibaadaa irraa nama jallisutti fi wantoota kanneen fakkaatanidha. Rakkinni du'aa kan jedhamu immoo gaafa du'an sakraa irratti shahaadaa jechuu laa ilaaha illallah jechuu dadhabuu fi wantoota biroos of keessaa qaba. Akkasuma rakkinni namicha maqaan isaa Masiihii Dajjaal jedhamu immoo qiyaamaan argamuun duratti mallattoolee dhufan gurguddootu jira. Sanis waliin itti deebina inshaallah. Barnoonni keenya guyyaa har'aa kanarratti raawwataa waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa.